Daltaa addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa argattu ilaalchisee wixinee labsii qophaa'e irratti mari'achuuf walga'iin mana maree bakka bu'oota uummataatti osoo hin mari'atamin yeroo hin murtoofnetti darbee jira. Heera mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keewwata 49 jalatti keewwanni xiqqaan 5 naannoon Oromiyaa dhiyeessii tajaajilaa yookiin itti fayyadama qabeenya uumamaa fi kanneen biroo ilaalchisee akkasumas Finfinneen giddugala Oromiyaa waan taateef lameenuu kan walittiidhaan dhimmoota bulchiinsaa ilaalchisee faayidaan addaa yookiin dantaan addaa ni eegamaaf jedha. Kunis seeraan kan murtaa'u ta'a jedha. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii har'a waxabajjii 22 bara 2009 gaggeesseen dantaan addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa argattu ilaalchisee uummanni akka irratti mari'atu murteessuun bal'ina dhimmoota wixinee labsii koree dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaatiif qajeelchee ture. Koree dhaabbii dhimmoota seeraaf haqaas ogeeyyii seeraa hooggantoota mootummaa fi bakka bu'oota uummataa walitti qabuun dhimma dantaa addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa argattu irratti mari'achuuf walga'iin har'a taa'amee ture. Hirmaattonni walga'ichaas dhimmicha irratti osoo hin mari'atiin dura yaada kaasaniin abbaa dhimmichaa kan ta'e uummanni Oromoo dursee irratti mari'achuu qaba. Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo 600,000 ol ta'u buqqa'ee bakkeerra jira waan ta'eef tasgabbii fi bilchinaan mari'achuun rakkisaadha jedhan. Mariin kun itti hafuuf moo hin fufin kan jedhu irratti yaadonni adda addaa erga kaanii booda dura ta'an koree dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaa mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Phexros Waldasanbat mariin kun yeroo hin murtoofnetti kan darbe ta'uu hirmaattotatti himuun xumuraniiru. Abaata Fayyisaatu gabaase.